الشمع هركفوني جمتي سنقف لدوني كبجم توتا لجيفة تكيني كان لجيفة تاجر كان راديو ولان سمدا أمتاتين جيء قرأتك قويا قرأتك بركم لما في ديدني سدي قب إليك إن كان الراولين أن علي عربي مركزني توبني جنة قب إجل أستاذ سانيتي ديجسي أدى قدون هممي koreewwan markaza toobaatii fi miseensonni markaza hundi simannaa markazoota garagaraatiif qophaa'anii akka jiran dura buutuun markaza toobaa adde Madiinaa Maamaa himaniiru. Gammachuu teenyeen wajjin qooddachuuf ustaazotaa fi amiirran koreewwanii fi miseensota markazoota dabalatee hundummaan keessanuu nuuf galatooma jedhan. markazoota dhufan keessaa markaza burqaa qur'aanaa markaza daarul hudaa markazul kawsarii fi markazul rayyaan akkasuma markaza nuurun alaa nuur burqaa qur'aanaa dabalataan keessummoonni iddoo biraatii dhuftan baga dhuftan jechuun isin simanna. kan dhageeffachaa jirtan sagalee raadiyoo miidiyaa wallaan samadaa ummataatiin oduun irraaf qabannee dhihaanne kana fakkaata guyyaa cidha ustaazaa oduu biraatiin hanga walitti deebinutti hora jeedala.